waa'ee lammaa sirrittiin isinii dubbadha rakkoo jalqabarraa qabee hanga dhumatti waan dho'isinee irra tetteenyu hunda isinii dubbanna waa'ee lammaa magarsaati. Lammaa magarsaa kun bar nama qabsoo Oromootiif kennee sagalee dhabe wallaahi dilii lammaa magarsaa anarraa eegali Oromoo guutuu dhiisuun teessu walla. Idaan namni dubbanne kophaa du'a rabbi sodaatu. Khafirraa iyyuu kanaa wayya malee barka kashee ka abbutaa kun jee firraa iyyaa bar. kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraan kana dhimma pirezidaant Lammaa Magarsaatii wajjin wal qabatee akka malee hafarfamaa jirutu jira. Dhimma kana irraa ka abbutaatillee yaada gabaabaa qabateeti dhufee jira. Kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhimma kana akka malee waan hedduu gara nama nyaatu jechuudhaan namoonni PP keessa jiranillee warri mootummaa kana jala turanillee tokko akkamitti obbo Lammaa Magarsaa irratti wanti akkanaa raawwatamuudhaaf akkamitti inumaa'uu yaala'uu Abiyyi Ahmad jedhanii hedduu yaada kakannataati jiranii. Kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa irraa halkan walakkaa dhaqanii aangoo irraa kaasaniin Shimallis muudanii obbo Lammaa Magarsaa federaalatti na barbaachise jechuudhaan of bira fiduun isaanii kan yaadatamudha. Achi booda ammoo ministeerummaa wayita karra obbo Lammaa Magarsaa maqaadhaaf kaaheetiin ture. Haa ta'u garuu gaafa inni sirna PP kana dhaabu wanni kun sirrii miti jedhee VOA afaan Oromoo irratti dubbachuun isaa kan yaadatamudha. Sababaa sanii Abiyyi Ahmad hidhaa manaa jala galchee jechuudha. Hidhaa manaa jala galchee akka inni hin dubbanne akka inni manaa gadi hin baane godhe. Haa ta'u garuu manguddoota biyyaatiif abbootiin gadaa kadhatanii Abiyyi Ahmad akka mirga kennuuf obbo Lammaa Magarsaa akka bahee deemuu danda'ullee kadhatanii fi gallakkisee jecha. Obbo Lammaa Magarsaa akkuma mirga argateen dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa hojii eegalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana keessa akkuma hojii eegaleen barumsa isaa itti fufuudhaaf yookaan doktoreetii digirii doktoreetii isaa fudhachuudhaaf biyya Xaaliyaan deeme achuma keessa kan jiraachaa ture. Sagalee isaatiillee dhoffatee erga nagante ilmi namaa rabbi malee ilmi namaa nama gana namtichi gartee akkasitti na kadhatee aangoo sana dabarsee kanneef erga nagane jee watakkallee hin dubbanne hedduu obbo Lammaa Magarsaatti roorro isaatiin ture jaama. Garuu obbo Lammaa Magarsaadha sagalee isaa ukkaanfatee barumsa isaa itti fufaa hojii isaa hojjetataatiin ture. Haa ta'u garuu biyyuma Xaaliyaan san keessatti illee obbo Lammaa Magarsaatu mootummaa kana gartee jissuudhaaf mootummaa keenya kana jissuudhaaf waraana waboodha gaara keessatti isaatu leenjisee mootummaa kana irratti duulchisaa jira jechuudhaan dhiyeenya kanatti maqaballeessii irratti oofaatiin turanii sunilleen isaaniif milkaa'uu dinnaan mootummaa Xaaliyaanitti xalayaa barreessee jaama. Mootummaan Xaaliyaan ammoo akka gartee obbo Lammaa Magarsaa fidee dabarsee naa kennu jechuudhaan gaafate. Haa ta'u garuu hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii eeguun dirqama kiyyaa jechuudhaan yookaan dirqama nurra jirudha jechuudhaan dabarsinee hin kennu jedhanii isaan dinnaan harka lafa galaatiin gara ambaasaadara biyya san keessa ambaasaadara Itoophiyaa biyya san jiruutiin daayinnatii moomaal jedhan san itti galchanii obbo Lammaa Magarsaa qabanii irratti hojjechuudhaaf yookaan obbo Lammaa Magarsaa biyya dabaluudhaaf irratti hojjetaatii jiranii. Kanaafuu Oromoon quba qabaaddaa hayyoota keessan jechuudhaan oduun guyyaa irraan kana achi keessaa baate akka malee oduu baay'ee nama gaddisiiftuu fi akkamitti namni Lammaa Magarsaa irratti waan akkanaa yaada Abiyyi Ahmad maraataan akkanaa kun maali jechuudhaan yaada baay'ee kannataatii jiranii. Kanumarraa bal'inaan ka abbutaadhaa yaada qabaa dhaggeeffataa turtiin waliin taasisaa waliifis daddabarsaa dhimma kana hin callisinaa isiniin jenna nu waliin turtii taasisaa. Diinii Lammaa Magarsaa anarraa eegali Oromoo guutuu dhiisuun teessu jira. Waan namichi kun keessa jiru nama paartii tana keessa beekuu fi waan inni keessa jiru si gale. Rabbuma tokkicha beekaa jechuudha. Rabbuma tokkicha beeka. So saniifuu isin maal gootan invite share gootaniiti Lammaa Magarsaati sagalee ta'uu qabna. Lammaa Magarsaa duuba dhaabbachuu qabna. Lammaan kun haqa nurraa qaba si gale. Nama haqa nurraa qabu kan nuti haqa isaan beekne Lammaa Magarsaa kana qofaan. Idaan Oromoon tu yoo iyyite malee yoo itti jette malee idaan dubbii dhuftee isiniin gahuuf gaashee ka abbutaa tokkoffaadhaan beeytanii waa takka isinin dho'isu baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa wanni Oromoo irraa dho'ifannu hin jirtu wanni Oromoo irraa achi kaayyannu hin jirtu walumaan asirra mari'annaa jechuudha. Duraan duusuudhaan akkuma beekamu arra dhimma Lammaa Magarsaatiif dhufne irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Facebook Sheek Abbutaa obboleeyyan kiyyaa assalaamu alaykum hin jennee kiristaanaa kan muslimaa no so waaqeffataa hundi keessanuu yooyya jennee harka isin fuune bagana gaan dhuftanii walii daddabarsaa viidiyoo tanaa Lammaa kanaaf gartee sagalee ta'uu qabnaa tap godhaa waliin gayaadha. Sheeyni keessan dhufe sheeyni gartee abbaan dhugaa abbaan iccitii gannuu dhufe gannuu naquu deema ji'aati viidiyoo tana si galee waliin naagayaan isiniin jaa si galee kabajaaniin isin gaafadhee jechuudha.
Lammaa Magarsaati sagalee ta'uu qaba. Lammaa Magarsaa waaqoo kana nama gartee sagalee takkaan harkatiin nama gartee kophaa cunqurfamee nama kophaa mana hidhaa keessa ture jechuudha. Gaafa nuti lamma jennu gaafa nuti abbichuu abbaa malaa maarree abbaa malaa miitirkishuu abbaa malaa jinni abbaa malaa wadaltii jabbaa malaa jennuun san Lammaa Magarsaa hidha jira jechuudha. Mana hidhaa dhaabbataa keessa ture jechuudha. Gaafa isaan lammaan asiin bahee lammaan ichiin bahee lammaan maarree hin bahee jedhanii maqaa lammaatiin daldalatu manguddoo bara lubbuufiin itti arabe. Awwaaniin keessa beekuufiin dubbii sheekotii tanaa fi dubbii abbaa gadaa jettuu fi dubbii manguddoo Oromoo jettu tana wanniin an akkana laaleeffadhee dubbadhuuf si galee ummata diina duras qabee nuu jechan dubbatinii numaa jecha calji qaallicha si jeesu jiru qaallicha dhukkeessi godhu jiru sirraa qabuu hin danda'an atumaan jan katumamu kana karakkatu kana kamirga fi falmatu kana kanumaan aboo numa siin jedha. Boodarra oggee ati callifte maal abbichuu abbaa malaa maaltu danda'a siin jaa faarsee bulaan asutaale. Ati waan callifteef hin beekan iccitii keessa hin beekan waan abiyyi jabaatee sodaattee calliftetti fakkaatti. Waan abiyyi siyaasaan injifatee calliftetti fakkaatti. Waan abiyyi gartee sirra dhiira tahee gartee nama hunda si garagalchee si mo'ateetti fakkaatti. Maaliif manguddoo tana mi'eeffatee mi tana sitti ergee waan kanaan nu harkaa bahaa maarree kanaan nu harkaa baha hudduu teetitti haa baatu. Dhibaatii miti hudduu teetitti haa baatu. Manguddoon ganda keessa deemtanii hayyoota callisiisitan. Abbootiin gadaa ganda keessa deemtanii aboo ati numa waan tanaan nu harkaa kutaa jettanii gartee lammaa ajjeesisiisuu haatan. Rabbiin lammaa dhugaa isaa baaseeti nama qulqulluu nama dhugaa nama gartee saba fiiti hadoodu nama eenyuuf ol gartee saba fiiti hadoodu ta'uusaa haqa santu isa baasee jechuudha. Haqa santu isa baasee. Lammaa Magarsaa durirraa ka'ee ajjeefamuu ka'ee jechuudha. Arraa miti. Gaafa gartee viidiyoo taphachiifnee lammaa fi maarree du'a qofa adda baase jenne wayi maarree kanaatu lammaa adda baase jennee gartee wadala booyyee kanarra duulu turre san si galee lammaan nama rabbi beekuu isa beekuu ture jechuudha. Waardiyaa hundatti jijjiiraniiti ajjeesisisuu kaanii jechuudha. Soo saniifuu waan dabre haasa'uun fuulduraaf barnoota taatiifiin isinii haasa'ee jechuudha. Amma dhugaan dhiibattee gabbaate namichi kun nama haqaa ta'uu nama dhugumaan abiyyi kana onnirraa jaalatu ta'uu mee laalaa yaabbuleeyyin lammaan baanan kun namuma dhugaan oromummaa dhugaa san obbolummaa dhugaa san jaallummaa dhugaa saniin namicha kana jaalatu ta'uu rabbiin qaallicha kana seef godhuudhaan nu mirkaneessee jechuudha. Tokkoffaa erga Lammaa Magarsaadhaa ichi manguddoon jettee biyyaa bahe booda ajjeesuu kanii lubbuu isaatii sodaatee biyyaa bahe booda Ingilisitti jala dhufee jechuudha. Ingilisi jala dhufee Xaaliyaan jettaniin isin. Xaaliyaan jala dhufeeti. Xaaliyaan dippiloomaasiin irratti dalagee naa kennaa jechuu ture warri Xaaliyaan hin dubbanne jechuu yeroo eeggatu kanii jechuudha. Gaafas Xaaliyaanii fi isa idduu dubbii Noobeelii tanaan gammachuu waan jirtuuf jaalaltii waan jirtuuf gartee fudhatama waan isaan bira qabuuf si galee Xaaliyaanii wajji mari'atee Xaaliyaan already suuta yeroo eeggatteetuma lammaa akka waan biyya walgahii wahiitii fakkeessitee kennuu kaatee jechuudha. Mee laalaa namni kun haqa qabaachuu dhugaa qabaachuu dhuguma saniin namicha kana wajjin jiraachuu namichi kun itti gafu osoo lammaan itti gafee rabbiin akka godhe harka naqaa beeka. Akka godhe harka naqa. Mee jaawarii ilaali rabbiin akkatti harkaa baasa. Miliyoona meeqa kafaleeti miliyoona 5 ol kafalee dippiloomaasii dur wanta wajji irraanfatan. Dippiloomaasii dur wayyaanee Eeltiraahu Keeniyaa bakka jirtuu hin beekne. Sigale jaawarii jecha haara yoomsanii miliyoona 5 qabatee dhaqee qaallichi harka wal cabbatanii oggii jaawar fuuna jammanni duwwa sigale. Tarabbitti harkaa bahe. Tarabbitti shugee harkaa bahe. Maaliif hayyoota kana balleessuu barbaada? Maaliif hayyoota kana dhabamsiisuu barbaada? Kajuu haasawa keessatti itti sii dhufa durata lammaatiin sii xumuraa jechuudha. Lammaan Xaaliyaan kennuuf kaate. Osoo nan quban qabne, osoo natti quban qabne isaa kan rabbi afaan qabe qaalli. Maaltu afaan qabe? Abba gaafa. Sigale paaswoordii maaliin qullufame? Sigale abba gaafa. An keessin jiru san quban qabu. Lammaa Xaaliyaan kennuu kaateeti maaliif jaalaltii isaanii abiyyi wajji turtu osoon isaan isokke yerootti eeggachuu jirra maarree jaalii gartee mammaleessu jiraniiti rabbiin fidee sigale lammaa seef godhuudhaaf dhaqee Somaaliyaalaandi wajji
سيما أبجوران أبجورنا دفجوهن خجرتي أبجو واقعيون دفع خيتي سوماليلاند يوجي فرمي جيتي ندرون دابتنا جي خنا ما نمري النخل سيجله لكن سوماليلاند يوجي فرمي كت قولي جي شو بحرم مان فيدا أبي شو باملا مال تجلابه هجاني تجلال بنيسي دياسبورا دلوني دياسبورا هم كيسة دي جروخنا في بنيسي قردان بياسون هندي إيشساني دتشين بدك يامان تاتي سيجله يامان تاتي سيجله إنجلي طاليان غافس موتوما مقدشوتي وجه ولي بيستي حاجة أمتي ولي بيستي ربي أرسي ولدي ورجعتي يا روي جتي لما كان تب قدي يسار كبوسو ورّيا روي جتي قرتي لما إني دروا لما راك أفاني ندبني وجيت أبغى في الفنة بوسني بمن عفيدا جلا سيقول كل في عند من جارتي بر كل في خيشة غايتي ديما من تلما وكانسو كل في خيشة غايتي ديما أبو مالي كل في دروجي يعني سنين بيت نيوز أنا ما جانجل ودللو تقول في من لما توكانسو خيشة غايتي ديمو تري إنجليزي وجي تمرتني ربي نسافي إنجليز ولي كايج نسافي إيطاليا ولي كايج هوجي إيطاليا ولي كاوها جنا نمني وندنو ديني خيا فرخيا جاني وان قال لي جخنا تياراني جراني دبر رادابو جاني وان ددبني في التارنا هاي بربو كنا سيقولوا دي ما جاني تيماني أكنا سيقولوا دي ما جاني تيماني لما نشوف بيشانته إذا أنتنا نرد لجموج إذا أنتنا نقول مج سيقول جرا دران قرتي مسراب باجي فرتنا وندبر تندين قد إني بس إنيو مالله خنّي بتالياني كنّي في بيه مسراب باجي فر نمني قرتي مالله خنّي في هاريون سيت آليان تو بيتاتي آلياني كنّي في جو تناس التين سيرو أكيسا والقدر سيقول سولمان إدو تنتي بشان تهي إتشيو أطالي إنجليز اندرك إنجليز الران واشنطن دي سي اندرو فيه قرتي جلابه هوداف إدو تتافتشو تري ربي سا ولين نكيتي سبب سوماليالان دي تيماني جيجو مالتو تيغا إيغا دبي سوماليالان دي والدبن بودا مالكا مسراب باجي فرحاري هم سي جاني أبي جيخنن مسرار هم سي خوتا جيتي إسان أرار سودين قدافي أكا مايكو روبيو اللي شفرن سايسن مسرا إلى سلاسي مالك إني قرتي هوسبيتال أنجاري يونيفرسيتي أنجاري ركعت أنجر غاري نما HIV كابو نما ركوبسة أنجر غاري جيت تخن إني مسرا إلى سلاسي تنا هاريوم سيتي سيقول مسرا إلى سلاسي تنا هاريوم سيت خود تخنو مالك أتي ناخني تي فايدر رول شيء قال لي شو هوسبيتال أنجاري مالي أنجاري وجي جوهنو مسرا جد دلتنا نهاريوم سيت قال لي كانوا ما فهم كبتيت مس على ما كفت جدا بتي جنانا في فوله خيط اللي ربوا الإنجليزيين جت أيار خوري جبوتي كتير إني مسراب باجي فرتنا هاريوم سيتي قال لي تاليان سن أرارفتي لما خنا خوري فودورا كوباي لما نوردي كتير رجعته سيقول لما نوردي كتير رجعته جارتي ده مسيبة دي أسي جتين إنيوس وجد أبدا ميكنا إني دروان جارتي تاليان تنايا أمي ويجي كياما خاوخي حاسو أبي خي سيو خيادة تنتات جم درار روما لما فاد جانيني أما روما تكفى غونا جيمون جنبي آرك علتين تاليان غرتي أفير راسا ورقا انفيتيشن سا كانسل غوتيني جيتش سنجي إني تاليان داده چجر مسكين نخي يومان بيخو جي أركتو موتر سيقال هو جي أركتو موتر سيقال سوسنيفو نوتي دبي خيسا كوبا قبنا قباتي جنة اگچو تر الحمد لله رب العالمين ربي نمقان إسنه هنقبتك قباسيتي خدو إسافي إنجليز ولي الدين قدي قرتي مسراب باجي فرقوبا دابته أسين روما تقفا قد أمالي غنا إسني چلما ندور كتاني هنجمانا تنگو تنجي چيترادتي ميلا نمد اقواد لغو نمد اقوانو بوليسا وجي قبساو نمد اقوانو بوليسا سا جالتو نما دوغان قبسو اورموما سنجالتوس قلقلنا ساتي لما مغرسا اسيغمله ادابيتي قبري لما مغرسا وانتبابتي فرقتان امني لما مالي فك جيب مالي فك دبمسيسو برباده يو خن جنوتاتي سيغله والقوما تندرا وصون جمتين ديمين درو باتي لما في سدينتها خابيني سا ولي كبه مي انغلما جال امل لما نو مجالتني تيستينغ ودجي لما ندو فجرا مال جنان نمني غوتو لفا حركتو ميجا هاي اسين كنين انا ممي كيسن بول چمل نمچر ابدي مرن نمچ خان سرمتا كبه غنان جراتو غنان دفو ابدي مردا جنجن هنگس تكا
kaabinee hunda gartee qalbii cabsee rakkisuu ture jechuudha. Ni beeka. Eenyu akka TPLF cabse, eenyu akka TPLF ija keessa waraanuu ture, eenyu akka gartee PP'n jaalattu ni beeka jechuudha. Wanni inni ispeeshaali nam lama jibbuuf sirri jibba. Jaawarii fi Lammaa wanni inni lubburraa jibbuuf Taayyee dabalate. Sigale? Jaawar Mahammadii fi Lammaa Magarsaa kun joolleen isaan aangootti fidanii arra taraayyaa ittisaa taatee qawwee hidhattee yaa'u jirtu tun. Joolleen eengadda Jaawar karaa cufsiisuu ture. Lammaa Magarsaa qeyroo jechuun raayyaa ittisa keenyaati. Raayyaa ittisa biyyaati jee gartee Lammaan dhaadheessuu ture. Siidaa dhaabuuf ture. Lammichoo abbaa maarree jaanii gartee warra dheengadda faarsuu tureetu aangorraas jira. Qawwee sarkaa qaba. Amma Riippaabilikaan gaardii jeetan inni fi tarrisee deemtuun hundi joollee qeyroo Jaawar karaa cufsiisuu ture. Abba feete gaafadhu. Warri miseensota paartii badhaadhinaa kan mataa'ee harkatu muka calluma jee qaallicha kana ajaa'ibuundi Lammaan yoom dhufaa? Bara amma Muslimaa fi Kiristaaniin Jiises eegu jirra bara. Amma Muslimaa fi Kiristaaniin Jiises ni dhufaa. Isa ibnu ilmi Maariyaam ni dhufa jechuudha waliif gallaan guyyam dhufaan beeynu bara. PP'nis Lammaan dhufuuf taa'a. Guyyam dhufan beeyne malee dhufuuf taa'a akka Jiises sanitti eeggachuu jirti. Lammaan lubbuun jiraachuun gartee Lammaan lubbuun jiraachuun gartee isa ciisa dhoorkitee jechuudha. Ciisa dhoorkitee jechuudha. Maaliif maafiin gartee namicha kana waan manguddoon jettu san akkamitti gartee waliin ajjeesinaa jechuu san dhageeffadhee akkami qaallichi kun na harkaa ba'e asii keessaa galte jechuudha. Maaliif tun hundi taate? Ani tortore sirni kiyya tortore jibbame namni hundi na jibbe namni na dhageeffatu sin jiru ganaa sirni kiyya qawwee yoo taate malee siyaasaan xiyya na harkaa duute bosobosooyte biyyee naqamte sigale nama unni waa beeku hundi na jalaa yaa'e faayidaa warra faayidaa deemu qofaan na jalatti hafe warri faayidaa deemu hoggii garaan isaanii irratan sigale kadura itti hoflu warra isa arra isa faarsu kana especially namni faayidaa si faarsu gaafa faayidaa dhabe si dhumatte jechuudha. Warra faayidaa na jala harkanaa dha'u malee namni gartee dhugaan sabummaa na wajji qabsaa'u hundi na biraa yaa'e sigale keessattuu Lammaa Magarsaa jechuun nama Amaarrii jaalatu, Tigreellee jaalatu, sabaa sablammiin biyyessanii hundi Lammaa dhufee aangoo qabatu deema yoo jaan ni gammadanii jedhu. Lammaa dhufee aangoo irra deebuu deema yoo jaan sigale isa caalaa haga ammatti Lammaa inninuu Lammaadha wanta godhataan siin jebo laalteen gartuu hoggiitti jabaatte mee PP laali. Amma fakkeenya tokkoon sii kenna wayii si yaadachiisa. Gaafa sanyiin faan galan Lammaa Magarsaa dhufee sanyii faa dubbisuu deemaa way Lammaa Magarsaa wal ta'uu kana gammadee waboon galuu kana gammadee jedhanii oofuun turre. Sigale Lammaan PP'dhaaf qimamaa jechuudha. Sigale qimamaa jechuudha. Kana hunda gartee namicha kana hirriba dhoorke. Jaalalli namichi kun qabu inni callisuun kun daranuu pirotikaala isaa gartee jaalatamuu isaa baay'ee dabaltee waan jirtuuf sabaa sablammii biratti fudhatama qaba. Jecha tokko hin jenne beeku. Nam tokkoonis umaan jenne nam tokkoonis hanga hayyoonni kunillee lallaaqatan inni laaqannii beekatu. Akkanuma laalee rabbi irratti hin sidiisa jeensi. Akkanuma laaleetuma walin laaleetuma eega naganti. Eega ana asi gartee nama hunda si dura dhaabbatee asiin si gahe ganti rabbumarra wal dhiifnaa jedhe. Rabbi inni irra dhiiseenii tokkana dachii shirgodhuun jira. Amma bara faraqataan dachii ol kaasaan hirribaa hin qabu siin jedha. Hoggii inni ni rafajee waraana kana ifi marsi rabbiin dhufee dachii lolaan gagagagaga. Hay na dhufanii woboo dhufee moofannoo dhufee jee kee lafarra fiiga siin jedha. Bara rabbiin dalagaa isaatti jira. Jaawar qofaan lola jira si fakkaatte. Lammaa qofa lolu jira si fakkaata rabbiin lolu jira bara sossoosuun jira yoo ati adabachuu baatte akkana fuudheetii siin gombise jee sigale saniifuu
wanni inni lammaa dhabamsiisuu barbaaduuf wanni inni lamma irra duuluuf wanni inni lamma harkaa jibbuuf lammaan hoogganaa haga ammaa onnee sabaa sablammii keessa jiru. Abbaa feeti gaafa feetu lammaa jibbu dandeessa feetu gartee lammaa deeggaruu dhabuu dandeessa sigalee dhugaa jirtu garuu haaluu hin dandeessu dhugaan siima dhugaan jirtu haalamuun hin danda'amtu jechuudha sigalee dhugaan jirtu dhuguma walitti himnaa bara dhugumaan saba kanaa qabsoo hinaa bara dhugaa yoo qabatti bar yeroo hunda akkana rabbiin si duuba dhaabbataa bara akka Lammaa Magarsaa mee eenyuun lammaa sagalee ta'e isin hundinuu lammaa jettan malee waan inni keessa jiru ibidda inni keessa gubachuu jiru rabbumaa fi isa qofaaf beekaa Kun isaa qabsoota nu harkaa wanta godhe jeeti asii gartee namarra jaara eenyu fakkaate bar piipumaatu nama biroo nama gartee Oromoo tanaa yaadu fakkaate jijjiiramuma kanaa namni nu harkaa baase lammaa bar jette sabboontotatti himti warra ummanni fuula beeku warra ummata bira fudhatama qabu warra ummata bira dhageetii qabu bira dhufteeti jimaa wajji qamaatee takka farsu wajji tuttuuttee lammaa biratti amattee deemti afayyaalessi xiyya gatutaalee namnummaan jijjiirama hiccitiin keessa harkadhe siin jaaba sigale hiccitiin akkaan keessa harkadhe namni Lammaa Magarsaa Oromoo godhe namni maarree Oromoo godhe sigale hinjiru ja miskiin fayyaalessi xiyya dhugaasaati maarroo jechoota si amansiisu kana sitti himaa jechu afaan siyaasaa baratee sigale afaan siyaasaa waan baratee sigale jechoota si amansiisu kanaan si dhufaa jechu Sosaniifu namni gartee nuu qabsaawee nuuf jecha hidhamee nuuf jecha gartee nyaanni hundi firri hundi gartee jaalli hundi isa ganee jalaa garagalee kophaa ta'ee garuu sagalee nurraa dhabe yoo jiraate Lammaa Magarsaati. Dhugaan Oromoo sun garuu isa tiisuu jirti. Wallahi niin gadda hogii waan namicha kanarra gahaa ture hangaan informationa qabuu fi waan isarra gahaa jiru haga guyyaa irratti hogiin arke baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Wallahi baay'ee takka na gaddisiisa jechuudha. I'm sorry Lamma. Dhugaa nama dhugaa qabu ka dhugaa isaa nuti hin galchiniif yoo jiraate Lammaadha. Ha dhugaa isaa nuti hin galchiniif yoo jiraate kan nuti gartee dhugaa hafallee fi dhugaa isaatiin akka inni gartee isa madaalu biran dhaabbatin sigale Lammaa Magarsaati jechuudha. Lammaa koo ganaa si duuba jirra rabbi wajji duraanis rabbii keetii si wajji jira duraanis gartee rabbii keetii si duuba dhaabbachuu jira tanaafi rabbiin shira namicha kanaa sigale kan inni dippiloomaasii fayyadamee aangoo qabu fayyadamee baankiif taankii qabu fayyadamee imbaasichi keessa jirtu fayyadamee haga guyyaa irratti bakka Lammaan itti laaqana nyaatu bakka Lammaan itti hiraata jala deemasiin jedha. Meela Lamma warra Amaaraa kanaa jira gadduu jira maalii jira miitirkishoo gartee hayyoonni saba biroo kun hundinuu gaddurraa eegali hundi isaanii biyya alaa jiran. Mee nama inni dippiloomaasii irratti hojjetee Naayiroobii qabsiisuu ka'e yoo Jaawar Mahammad taate malee ni jira. Mee namni inni dippiloomaasii irratti hojjetee sigale Ingilizii Xaaliyaanii qabsiisuu ka'e Lammaa Magarsaa malee ni jira. Maaliif ummanni Oromoo kun akka chaansii dhabu isa malee filannoo akka dhabu amma ummanni gaafa Jaawar callisees gaafa nuti asirraa dub mee maal lafaa qabnaa mee maaltu lafa jiraa nuun jechuu ture jechuudha. Sigale akka akkasitti ummanni filannoo dhabu akka ummanni keenya if jibbu akka ummanni keenya gartee siyaasuma tanaa bara dhi'uma tanaa siyaasaa namni jibbe aboonurraa ussiin na jechuu eegalanii bara. Akkuma fedhu kun haa godhuutii nurraa usii sigale jechuu eegalanii bara. Maaliif akka gartee namni isa malee filannoo hin qabne akka beekaanis isuma bareedaanis isuma haasawa beeku isa sigale maaliif gowwaa kana if dura gadhiisee hoggee gowwaan kun maayikii kanaan dachii balleesse inni dhufee gartee kana jechaa bakka hayyuu dhufee sigale sammuu uummataa keessa maal jaaran bakka ajabaan akka isaan jiru. Namni injifachuu hin danda'u abbichuu baa malaa namni mo'uu hin danda'u mee lola Tigree booda wanni abbichuu baa malaa mo'e maal Somaaliyaalaandi dhaqee qaanee gale sigale IMF abadan waan isin jettan hin godhu jeeni qaanee deebi'e waan IMF jette godheeti kunoo biyya diinagdee khasaararra buusu jira sigale dippiloomaasii biyyaatti ammaan sirreesse jee kee cee ambaasaaddoroota hunda walii qabee ariihee sigale
amma sirree suudis hanguma jiru balleessi. Qamadin biyya alaa ergajee qaanee as deebe qamadii maalii miti hodho gargaarsa janii raasha mee wohuma inni moohinaas kennu. Injirtu jechuudha. Duraanis dhiiraa duubaa taphachuu jira inni iskiriinarraa taphataa hoggii isin hin jennu dhugaan fuutan jechuudha. Memma piipii namuma tokko ka dubbatuuf as kennu. Ka dubbatee quufsu maraataa fi maraattu asirraa jaawar qofa arrabsitu malee. Sigale. Jaawar bultii kanaa qaba. Jaawar personaalii namaa keessa seentee maraa bar aktiivistii goota keenya jedhanii bar jala ta'anii sadu. Warri gandaalizimii wal jaare kun warra gandummaan qabsoo fidde kun jala ta'aniiti goota keenya. Maaliif hiika qabsoon beekan gandummaa qabsoo fide yoo gandi isaanii aangorraa bu'e isaan gartee bashannana isaanii kadurit deebi'anii jechuudha. So saniifu Lammaa Magarsaa gartee nama gartee dhugaadhaa ka dhugaa nu biraa dhabee jechuudha. Ka dhugaa nu biraa dhabee jechuudha. Hayyoonni keenyallee gubbarra diddiban malee waa'ee Lammaa Magarsaa kan waan inni keessa jiru dhugaa gaqqabanii himnee jechuudha. Dhugaa gaqqabanii Lammaa nyaatamee ka'e. Garuu dhugaa Oromootii fi dhugaa Oromootan inni piippittiin gurguru akka nuti gurgurretti anfaa warra gurgurerraa eebba. Sigale. Ambeefi waan hin balleesse yoo akka rakkoon teenya beeki namni keenya maarree jee sigale waan hin balleesse irraa hin baradha fuula dura akka waan akkasii hin balleesse sigale. Hin dandayamu wanni kun gartee ganaa ummata harkaa bahaa kanaa ol callisuun hin dandayamtuu jee nama gabbahee dubbatee sigale. Osoo arrachi jiraate namni qixa Lammaa Magarsaa jaalatamu. Namni qixa Taayyee Dandaa jaalatamu. Namni qixa Dr. Milkeessaa, Dr. Angaasaa, Sheek Abbutaa jaalatamee harki rukutamuuf hin jiru. Osoo kuma duritti citetteenye. Saniifuu dhugaa saba keenyaa turre nu baasa. Dhugaan dhiibdee si dhufti jechuudha. Dhugaa dho'isuu hin dandeessu. Dhugaa jechuun aduudha. Aduu tan harkarra keessee dho'isuu dandeessa. Hin dandeessu jechuudha. Dhugaa dho'isuun inuma hin dandayamu. Hin dandayamu jechuudha. Dhugaa hayyoonni nu dura arkan. Dhugaa marroo dirribaa arkee jaldeessaa fi wanti ittiin xiyyitii tuma malee abadan Sheek Abbutaa ji'ee nu jalaa didee asii fayyisaa leellisaa hunda gaaratti itti ergine gurbaan kun harka ol qabee addunyaatti isin beeksise. Gurbuma kana dhageeffadhaa jedhe. Abadan jedhe. Bar marroo kana ari'ee qabuu dadhabeeti warra magaalaa dhiifatetti ajjechee bad namichi. Dura namni inni ari'uu eegale marroo beeku torbaan lamattiin dhabamsiisa maarra ittiin dhabamsiisa ari'ee asummaa gulig jaa gurbaan qiyaama qaba asii gulig achi gulig harkaa eegaan sigale. Egaan kamu keessa dadhabe khabiiroo keessa kanatti seenu yeesu dura Lamma eega dura Jaawar eega dura Maarree eega dura Milkees dura Taayyeen xumuree taa'u jira harree qofa wali qabate yessanii qofa warra ukhaya dura naqee ergatu qofa wali qabatee taa'u jira sigale. Bar namni akkana dhiiga Oromoo if keessaa qabu hunda caccabsee fite ka dubbatee dura dhaabbatu hundaa sigale. So saniifu lammichoon nama gartee dhugaa Oromoo arkee dhugaa Oromoo saniif gatii kafalee garuu sabni inni gatii kafaleef akka inni gatii kafaletti gartee duuba dhaabbachuutti hin jirre jechuudha. Obboleeyyan kiyyaan dhiyootan isinii dubbaddeetti hin jira. Hayyoonni keenya gad bahuu deemti. Namni tokko inafis Lammaanis callisuun ni gaha. Callisni Lammaatis capuuf deema inshaallahu taala. Qabadhu viidiyoo tiyyatan ol kaayedha. Yeroo gabaabaa keessa capuuf deema. Kanaa booda hayyoonni Oromoo wal sukkuumaniiti sigale wal sirreeffatan kaan rakkoon sirreessite kaan gorsi sirreesse kaan uleen sirreessite sigale sirraawanii jiranii. Warri dheengadda xarrajjee dadhabne aboo gaduma dhaaphu jenne aboo wal dhageeffadhaa jenne dadhabne hundi ilaalan mala jaalala malee wal dhageeffachuu jiranii. Sigale jaalala malee wal dhageeffachuu jiranii. Saniifuu hayyoota keeyyoo ati duuba dhaabbattee hamilee taateef namni lubbuu see kennaa beeka.
waanuma xiqqoo takkaan gaafa walirra si kaasanii waan hin jirre takkaan hayyoota keetirra bobbaate waan parsinaalii dhuunfaa faaf hayyoota kee xiqqeessite sigale laayikii fi komantii argachuufaaf nama kee gabbuuftee sigale hoggii TikTok irratti YouTube irratti maal irratti Facebook irratti raasoitu kun qaaniidha jechuudha sigale kun qaaniidha jechuudha saniifuu nuti hayyoota keenya tokkummaa isaanii tiikfanne sigale gamana amarro gamana Jawaar Mohammad gamana Lammaa Magarsaa asiin taayee danda'a sigale hayyoota keenya tarrifanne asiin Tsaggaayee Araarsaa sigale kana booda hayyoonni wajjin dhaabbatu malee wal dura dhaabbatu hayyoota Oromooti miti diina Oromooti malee diinni Oromoo piipi sirna piipiiti sirna nugusaa kan namichi jaaruu deemu qofa sigale warra Oromiyaa gartee dhiigaan harkatti balleessee kilaasteraan bulchuu deemu Oromiyaa amma hayyoota kanaan lafaatti ka'ee xiqqoo bireeka qabe malee kilaasteraan hiree fixuu deemaa already sagantaan qophaa'ee kana booda seenaa qeenxee seeneessuun hin jirtu jee wanti namichi abbaan qurxummii barsiisuun turre seenaa qeenxee jechuun calii calankoo harma muraanolee sigalee kana beekab seenaa qeenxee janiin seenaan qeenxee biyya jaarti malee biyyan diidu biyya diidi malee biyyan ijaartuu jedhaniiti mana barumsaa hunda keessatti ilmaan barsiisuudhaaf qophaa'aa jiran sigale kana hunda kan dura dhaabbachuu dandeenyuun tokkummaa keenya yoo hayyoota keenya jabeeffan yoo wal dhageenya yoo wal dhageeffan yoo balleessine yoo wal gorfan wanti xiqqoo walirra duulu sigale wanti xiqqoof wal ajeeffachuu sigale hin jiru jechuudha ajandaa diinni nu darbu yeroo kamiyyuu ajandaa fudhatama fiqaadu tasamma galatu seenaa qeenxee jeeti afaanii baafatee gaafa Jawaar callise sanfa aboo gurra keessaniin dhageessanii OMN'if barsiisonni waan ta'u wallaalee OMN sagalee erganii sigale seenaa qeenxee jedhanii seenaa gartee Oromoon itti lafeen cabte Oromoon itti cabte itti xiqqaatte itti gabbuun itti gadummaa keenya zeero deebine sigale seenaa qeenxee seenaa biyya diidu janiin nu barsiisuu eegalan arrasan hunda wanni irraanfatanii waan hayyoonni kun nu harkatti hafee fi beekadha waan naafi ati jirruu fi miti dhugaan siima naafi ati khalees hoggii nu barsiisan san numa jirra arra waan Lammaan jiruufi waan Jawaar jiruufi waan Taayyeen jiruufi sigale waan Marroo Dirribaa jiruufi sigale keessattuu woboon keessattuu Marroo Dirribaa beeki seenaa Oromoo keessan nama seenaan irraanfattuu miti yaada isaatii waliigaluu dandeessa waliigaluu dhabuu dandeessa nama Oromummaa hambisee yoo jiraate nama sani sigale irra cichee gaafarra duulamu gaafa ga'ee hootu gale hayyoonni hundi guutuun jiru abadan jee namni Oromummaa sigale Oromummaa baraare Oromummaa hambise isaa jechuudha sosaniifuu hayyoota keenya kana gartee waloodhaan walitti as qabu qabna malee addaan dhiibuun sigale tokko faarsinee tokko gabbuusuun tokko olka wohuma saba keenyaa wal jalaa balleessu dhagaa silaa taaqqoo makiinaa jala teessu makiinaa jalaa fuutee makiinaa qilee gaxoofuu malee faayidaan isiin jirtu naa qabadhu tana khasaaraa malee wanni isiin fiddu jirtu jechuudha Oromoon gartee tokkummaadhaan afaan tokkoon sigale afaan tokkoon hayyoota fiitiifachuu tokkicha gartee akkanaan jaajee sigale yoo isin tokkummaa keessan jabeeffattan beeka hayyoonni kunuuni sodaataa beeka si kabajaa beeka faayidaa teetii irratti hunda yoommoo shiraashiroo gandummaa fi amantii maarroon ati nama bitamu ta'uu garraan inni faayidaaf deema waan ta'eef si bitataa jechuudha no yoo Marroon dhufee siin bitadha jee no yoo Jawaar dhufee siin bitadha jee no yoo Lammaan dhufee Taayyeen dhufee abbaan fedhe dhufee shiraashiroonis si bitadha jee no tokkummaa kan si bitachuu danda'u kan mo'achuu dandeessuun tokkummaa keeti kan dheengadda wayyaanee gartee amata meeqa amata dhibbaa fi waa gaafii malee bulchitan jeen pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama
dhaqee gaafii malee amata 150 uzoon ifiyyaanne bulchitan jeente xeeda Tigree san kan kaafneen tokko arrabsinee tokko goonee tokkummaa jabeeffanne keessaa fi alaan tokkummaa jabeeffanne sigale warramma hektaaraan keessattuu diaspooraa fa'a an amma dura isinii himeetiin jira kabbada wanni as dhufee ture hayluu as dhufee ture isini Minneapolis gaafa Jaawar Maamman Milikata asii qabu kabbada hayluu Minneapolisitti Minnesotatti PP'n ergitee diasporaadhaan dachii isiniif kennina maarree isiniif kennina jettee asii qaanawee kutee jee isinii himemoo isiniin amma communication shaggar jala dhaqaalaala diasporaan koottaa dachii fudhaa mana jireenyaa koottaa fudhaa janiiti poosti godhanii hangas takka isin tuffatan isin warra dachiin bitamu warra mana jireenyaatiin bitamu dalagatteen bitattu mana dachii dalagatteen bitattu mee hanga tuffatamne laala diasporaan dachii irraa nafu mana irraa nafu manni barkanuma dheengadda taayyee irraa fudhatanii taayyeen dhugaatti himnaan taayyee irraa fudhatanii ilmaan taayyee waraabeysa duran naqanii gaafa ati dhugaa saba keetii guyya tokko dubbatti bar qulfuma qofatti jijjiiranii bar yaa wasakh kun arrabaa barnuuf diasporaan silaanuuf arrabaa bar warra dachii irraa buqqisan sanii maan kennin warra shaggar keessa buqqa'ee barandarra galu san ilmaan meeqa barandarra galanii sadaqaa kadhatan sanii maan kennin warra buraayyuu kararra galu sanii warra sulultaa kararra galu sanii warra bishooftuu kararra galu sanii maan kennin osoo mootummaa ummataa yaadu ta'e diasporaan dalagachuu jira doolaara qaba yiiroo qaba riyaala qaba sigale waan fedhe godhachuu danda'a warra rabbi malee waa takkan qabne kan mana gubbat diigansan silaa osoo mootummaa ummataa yaadu taate amma inni wanni deemuuf beekadhu diasporaa fi yaadeetii miti nuufi ummata biyyaa walin naquu deema yaa diasporaa dammaqi nuufi ummata keenya walin naquu deema osoo nuti ala ciifnuu isin biyya alaatii dhuftanii mana fudhattanii osoo nuti ala ciifnuu isin biyya alaatii dhuftanii dachii fudhattanii ja'anii akka gartee diasporaa fi ummanni keenyalleen akka nu abaaru godhuu deeman diaspora le jaalataniitii miti taan agartee wal dhageessisaa waliif dabarsaa dachiin isaan sii kenna wanni isaan sii kenna osoon haatee firriqee oromoon tee mana ala barandaa jalaa ilmaan meeqe qabbana keessa if jala nayxee boochuu makiinaan ati oofaa fooqii seentu adeero yoo nama xiqqollee taatu humaanitiin itti dhagayamu taate sigale waa gartee hin qabu jechu PP'n amma wanni isin maraachu jirtuuf qabsoo oromoo jabaate wanni lammaa dhabamsiisuu barbaadaniif wanni jaawar dhabamsiisuu barbaadaniif sigale taayyeen kitaaba biteyanii wanni akkasitti isaan iyyaniif hayyoonni kuyyoo wal dhageeffate isaanii akkasi jaalala biyya keessa qabu dhageeytii qabu sigale aangoon teenyani kutti aangoo teenya tana isaanii naanniga isaan hidhu jiran kana oromoo jaawar wal dhageessisu jiru kana oromoo tane isaan naanniga sii quba keenyee cabsina jedhaniiti sigale silmiin isaan laafti jennaan duufaa jette oromoo diasporaan isaan laafa jennaan dachii finfinnee fudhatta takka mana finfinnee fudhatta yoo jenneen diasporaan amma jaawar reject godha lammaa reject godha sigale sheekaa butaafaa reject godha jedhaniiti diaspora hangana gabbuusanii sigale huno mana jireenyaa ka diaspora qophaa'e hay nuti dachirraa buqqaane qabna kan mana nuu qopheessanii sigale mee laala uumatana mee laala sigale so saniifu awwanniin isiniin juu diaspora xiqqollee taatuuf qaanfadha maqaa keessanillee tiifadha sigale gurra keessanillee tiifadha doolaara qabna jennee ozoon boonnu akkami PP'n khoota mana fudhadhaa ettee nu yaantu qaani osoon haati teenya abbaan keenya obboleeyyan keenya oromoon teenya dhiini keenya lammiin teenya ilmaan 15 akkatti gartee muka jalaan ciciisu jirtu sigale sani silaa ozoo mootummaa ummata isaati yaadu taate tan kennuuf sani kijibaadha adda sidii guudeema amma mana tokko si kenneeti sigale
dachee hektaara dhibba lama waan xiqqoo takka si kennee afaan si qabachiisuu deema si ummata keetii sagalee ta'u si ummata keetii sagalee ta'u si ummata keetii iyyuu si warra ummata keetii iyyuu jalaa sheer godhu kana hunda afaan si qabsiisuu deema tanan dhageeffati ajandaa kiyya kalammafattiin dabara qawwee bitu an iccitii fuudheetumaan siifita amma dura fannootu wallagga keessaan ka'uu deema jennaan sabboontonnichi yaa abbutaa gurra oromootiin gahii jedhanii gartee akka amaare qawwee dhiisan gochuudhaaf qaallichi dalagu jira malee wannichi gartee wannichi hin jirtu fannoonichi hidhatte hin jirtu jedhaniitiin gurra keessaniin gahee wanni sun dhaamte alhamdulillah rabbil alamin arrata qawwee bituu tanaas isiniin hin gaa'e waan sabboontonnichi naan gaan ani isiniin hin gaa'e wanni godhu yaa'an waraana bilisummaa Oromoo dadhabanii jiran waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaalee Oromiyaa hunda kontrol godhaa jira dhukkee godhaa jira abaa namni yoo callise hojii jira bishaan yoo goohe humaas hin godhuutti deemii jira yoo callise immoo bishaan sun si nyaataa eeggadhuu jiran manguddoon ogiimamma namni arra jarree ogii ka caljee waboon caljee suuraas poosti godhuu dhiisee caljennaan dalaga jira jechuudha yeruma waa poosti godhu yeruma waa dubbatuun qabu jechuudha baadiyyaalee Oromiyaa kana keessaa daaraa godhu jiran jechuudha isaan tokko shaneedhaan kuma nam tokkotti 10 nam shanirraa 50 guuru yaani jechuudha tokko shaneedhaan qawwee takka isinii fidnaa jedhanii qawwee dhabaniitiin qawwee magaazina guuttee jirti isaan maallaa kana fudhachuu yaan maal jalaa bahu yaan dirqama jalaa bahu yaanii jechuudha dirqama akkam amma kan iyyaa jirru ka mootummaadha ka nageenya kabachiisuu qabu ka qawwee harkaa qabu ka dirooyinii harkaa qabu ka gartee gibirri kafalamuuf mootummaadha nageenya ummataa ka eegsisuu qabu mootummaadha jennee mormuu jirra jechuudha booda qawwee hidhachiisee maal jechuu deema qawwee isin hidhachiisee shaneen qawween isin shoorarkeessaa jirti fannoon qawween isin shoorarkeessaa jirti natti himatin afirraa dhoorkaa dalagaa isaa san ummataaf kennuu deemaa jechuudha ummanni keenya dammaqa nuti waan keeysoo waan isaan mari'atanii gartee irra walii galan isinii himu jira jechuudha oggina sirraa dubbadhu akka waan jechi afaan qaallichesanii keessaa beellaalaa waan hin anju ittini da'urraan hirrisuu jechuudha akkumachi afaan isaatii baatetti nu bira geessi jechuudha qawwee wanni gartee bitu yaaniif nuti itti gaafatamummaa nageenya keessan eegsisuu hin fudhannu kan jarri isiniin dha'u jiru qawweedha kunoo qawwee isin harka keenya jedhaniiti ummata Oromootii fi wobo ummata Amaaraatii fi gartee fannoo ummata gartee sabaa sablammii hundaa fi Oromoo fi sabaa sablammii hunda tachi keessa jirtu hunda walijjinnii godhu yaanii jechuudha gurra isin calawu qawween isaan bitu yaanii isin jirtu maallaqni harkaa zeeroo waan ta'eef qawwee binne jedhaniituma qawwee tanuma amma magaazina jirtu gafuudhanii tokko shaniin ummatatti hiruu deeman mee qawwee shan jala uggii namni qawwee takka jala uggii namni shan dhaabbate haya nageenyu kun manni baadiyyaa ni beeytanii hangas takka walirraa fagoodha halkan kana guutuu namni shanan kun qawwee takkitti tana jala yaa'ee nageenya isaa eeggata sigale ummanni hattuudha ummanni gantuudha saniifu mee akkamitti nama shanitti qawwee takka haya mana kana har'a uggii namni shan bule yoo mana kan jarri shanan hin jirre dhufe woboon dhufe takkaafannoon dhufte ichi eenyu eegame sigale so saniifu wanniin anju wanniin isin kadhan ummata keenya dammaqaa wal dammaysa qawween isaan isinii bituu deeman hin jiru nageenya kunoo isin hidhachiifne qawwee jarri qabu isin kennine qawwee harkaa qabdaniif irraa dhoorka ifi magaalaa keessaa bashannanu yaanii jechuudha sharmuuta kana gartee sagal ifi naanneessaniiti enjoy godhu yaanii jechuun hunjeeqinaa nuti bashannana irra jirra sigale hay
wanni mootummaa filattuuf wanni mootummaa taatuuf maal? Siviiliin heeraan akka biyya tanatti qawwee bitatee mana kaayyachuu danda'a nageenya isaa eeggachuudhaaf. Takka addunyaarratti mootummaa ummata shan nama shan wali qabdee ifiin eeydaa naannoo maarreekeetiin eeydaa hoottuuti qawwee qawwee takka nam shaniif binnaa jettu takka addunyaarra dhageenye hin beeknu. Obboleessoo hayyoonni biyya keessa jirtan qaallicha qaba. Warri paartii tana keessa jirtan qaanoytanii namichi gartee isin ajeeyse goggogiitii dhaaphu jaan qaallicha lubbuun ol baati malee hudduun hin baatu boy ish gogi taayyee farra allaallattani khaif kennee gartee waa takkan fidduu zeero bahu teeyse je akkasumas zeero bahu jiraame namichaan qaanfadhu jaan obboleeyso maal taatan isin hay haganuma garaan isin bita haganuma garaan isin bita dila ummanni keeysan akkana ta'u dila ummata keeysan irra baacam dila qawwee gartee asuma tokko dhuhaasu fuudhaniitti kennuuf kudhan nam shanitti 50 ganda gandatti maallaqa hanga galfatan hisaabbatanii taa'u jiranii jechuudha. Akkaawuntii tiyyatti haa galu irratti jaartiin Abiyyiitii fi Shimallis wallolaa jiranii jechuudha. Sigale saniifuu qawwee gartee isin hidhachiisanii nageenya keeysan isiniitu eeggata jechuu deemanii jechuudha. Osoo qawwee guututti biyya guutuu hidhachiisanii nageenya keetillee eeggadhu janii ni fakkaata. Qawwee takka nam shaniif mee namni kun guutuun mana tokko mana qawween jirtu bula gandi shananuu maatii guurateeti loonis guuratee re'ee fagaala qabuu buqqisee mana shan arraas mana qawwuma jala deemanii jechuudha. Hay obboleessa waan bazabazaa waan maraateen dhaaphu jaan qaallichi kutee jira qaallichi shirtee jira sigale shirtee jira namichi so namichaan dhaaphu jaan tana isinii man feetanitti dalagattan feetanii dhiiftan ummanni keenya gartee mirga kee kafalmachuu qabu si hay kafalmachuu qabu si namni information jiru siinga namni dhufee gartee bilisummaa harkarra si kennu wanta si godhum jiru adeero bilisummaa jechuun gatii kafalteeti arkatte bilisummaa gatii kafaltee arkatte san tiifachuun si gaafa fiddiiftee milishaan dhufee si dhiitee akka fedhan godhanii maallaqa sirraa guuranii sigale wanta si godhan san mirga keeti jechuudha. Tahaala yerootiin isinii dabra akkuma beekamu ummata Jimmaa dheengadda gartee inni waan gaariin dubbadha jeesi sigale bar qaallittiitu hoggi warra haadhaatu ilmi gowwa ani beeyti yaaboo hoggi ganda namaa dhaytan dubbatinii jettee ni beeyta dubbatinii jennaan anaayyoon hin dubbatin jettee hin dubbadhu jeeja sigale rakki haasa'e haatee beekaatuma jettee jaartiin soddaa rakkifte haa egaa haasa'e jette mucummaan guddaa mataa guddaa kun akkuma siree isaa bahee jeen jaartii soddaati sigale haatee dhuga baantii us jettee hin haasa'inii us jettee haasa warraan ture dhaqanii maayikii itti kennan sigale ammaan ummata iyyisiisee harka dho'isifadha jeetu yaa ummata Jimmaa bar isin gartee wanni illee nan gaafanne isin buqqisee beenyallee nan gaafanne hangam takka kana jaalattan way jee lafa dhiiti wanni sun isumatti as deebitee isa wanta gootee jechuudha sigale wanni sun isumatti deebitee isa xalafuu garraan amma ajandaa jijjiiruudhaaf mana gartee gaara keessatti baddaa keessa gaara keessa baddaa janiin kara Jimmaa kanatti gaara Harargeetti gaara keessa janiin gaara keessa jaaree jechuudha. Ummata takkaa mililikuun buqqaase ummata takkaa mililikuu gaara keessa mana jaaree magaalaa keessaan irraa baa harkaa teessan isin hin fedhu jee gaaratti hin galchin qaallichi ittiin dhaladhe juuhun ichirraa hin dhaladhe juuhun kan joolleen Jimmaa gartee nama keenya aangoo qabate jettee raayyaa ittisattiif kennite amma fannoo irraa cabsine jettee cidhayitee dhumte amma shanee irraa cabsine jettee cidhayitee dhumte akka wajji rakkachuu jirtu kun sigale
Faarsee bulaan kun uummata kana kakaasee isaa jimmaa irratti duulanii isaa maaree irratti duulan jedhanii gartee namicha sheeyxaanummaa irratti duula malee nuti sigale jimmaa miti bakka fedhe yoo ta'e Gondarii yoo dhufee haqa Oromoo eegee wajjin deema sigale. Maqalee yoo dhufe warri Maqalee yoo dhufe federaalizimii tarrisee sigale uummata Oromooti wajji deemu ture sigale wajji deemnaa jechuun nuti gartee bakka fedhee dhufuus. Ummata fuudhee badda galchi magaalaa keessatti isin arkuun fedhu ummata gartee durichi keessa kabajaa qabu kacha keessatti ibaadaa godhaa guddate durirraa qabee ummanni mee seenuma keessa dubbaddu takka ummanni Jimmaa seenaa qaallicha kana malee lafa sarraa buqqee hin beeku gubbaa sanii galchee Jimmaa manaan jaaree jedhe ajandaa kana jijjiiruu fi gartee garaacholiin gaxoriitee Amboho marre akka gartee waan inni Jimmaa dhimmame amma maal godhu yaan bakka inni Jimmaa yaadde bar inni Jimmaa warra Jimmaa haa gartee manni irraa diigameef gartee mana jaarraan irra duulama mucaa keenya waan qoqqee tanaan mana masobuu fedha sigale akka kana jaanii gartee moor isa jala hiriiran akkasii fi inni gartee sigale rakkachu jira jechuudha. Sun garuu hin taatu. Wanni Shawaan dhabee Jimmaa harkatiin jirtu. Wanni Jimmaa harkatee Harargeen dhabeen jirtu. Waan dhabne hunda waliin dhabne jechuudha. Waan dhabne hunda waliin dhabne jechuudha. Waan harkan hunda waliin harkannaa jechuudha. Namni qixa uummata Jimmaa miidhamu jiru. Anniin beeka sirriitti keessa beekaa waan Jimmaa tana gaqqabee dubbadha. Namni qixa Jimmaa dhiitamaa jiru. Namni qixa Jimmaa mirgisaa sarbamaa jiru. Namni qixa Jimmaa gibirra fe'amee jiru. Harargee fi Baalee dabalatee ummata hanga kana akka godhu jiran rabbummaan tokkicha haa dubbatu. Nuti nama nu dubbatuus hin qabnu beera nu tarrisanii sigale gubbarraa hanga jalatti Harargee mee ol ka'a yoo jedhan beeraa ol ka'a sigale. Beera nu tarrisanii beera kana uggii fedhan yaamanii harkarra kaa'atanii jaallee abalu jedhanii ittiin isiin dhumatte bakka sigale nuti beera nu tarrisanii kara dubbannuu nu hin qabnu warri dhiira qabu qiyaamaa keessa jiran sigale warri dhiirtii bulchu jirtu qiyaamaa keessa jira nuti qabeeraa kana nagooma godhu sigale mee teenya tana rabbumarra dhiifnaati. Daldalli keenya akka ta'e gartan nama re'ee nabanka wantitti muka nyaatu jedhanii uummata kanaan jiraatu hanjamaa nu godhuu turan namni tokko nu dubbate hin jiru. Ministeerri nu dubbate hin jiru. Bakka bu'aan nu dubbate hin jiru. Maali cufti beera guyyaa nu arrabsaa oolanii halkan yaamanii harkarra baasan dhumatti dubbi. So saniifu warrummaan dhiirti bulchuu jirtu qiyaamaa rabbii keessa jira jechuudha. Qiyaamaa rabbii tana keessa jiraan siin jedhu. Uummanni keenya dammaqu qaba. Uummata dur magaalaa keessa taa'u ture. Uummata dur magaalaa keessa dhalatee guddate katakka gaara kanaa hin beekne. Sigale. Katakka gaara kanaa hin beekne gaara keessa mana ijaaree jechuudha. Magaalaa tana eenyutti galchuu deema abba gaafadhu.